waaqayyoon dubbisa seera ba'uu boqonnaa soddomii sadii lakkoofsa 18 qofa dubbisee kadha. Museen immoo andara ulfina kee na agarsiisi jedhe. Waaqayyo immoo deebisee gaarummaa koo hundumaa fuula kee dura nan dabarsa. Ani si biratti maqaa koo waaqayyo jedhee nan hima. Namummaa namuman ani faara itti tolu barbaadutti faara nan tola. Namani araaratti agarsiisu barbaadutti araara nan agarsiisa. Namni fuula koo arge jiraachuu waan hin dandeenyeef ati fuula koo arguu hin dandeessu. Kunoo ana bira as iddoo kana kattaarra dhaabban yeroon ulfina koo darbutti jiru holqa kattaa keessaa ka'i. Hamman darbuttis harka kootiin sin golbola. Ani harka koo si dura nan fuudha. Ati immoo dugda koo hin argita. Fuula koo garuu argamuu hin danda'u. Harka keessan ol kaasaa. Daqiiqaa 2 harka keessan raasaatii akkas jedha sagalee guddaan. Har'a Waaqayyo araara isaanitti agarsiisaa jedha. Jedhame har'a Waaqayyoon argeen ba'a jedha sagalee guddaadhaan. Jedha guddi salphadha har'a Waaqayyoon argeen ba'a jedha. Nama simbira jiru qabaati har'a Waaqayyoon argitee baata jedhaatti hima. Kutaa kana Museen maal jedha? Ani si arguun barbaada. Isin maal arguu dhuftan? Maal arguu barbaatan? Isin maal barbaadu? Yohannis akkas jedhe isin muka qilleensi asii machi raasu barbaaddu moo muka jabjabi raasu barbaaddu moo maal ilaaluu baatan yeessa bichaan Museen akka si arguun barbaade nama tokko harka isaa sagannaaf har'a waan inni fala namatti Yesuusin argitee baata. Wayyaa laaluu yoo baata wata wayyaa sin jalaata fuula namaa laaluu baata wata fuula namaa sin jalaata wanti sin barbaadu dhuftan maali tokkoof tokko Museen akka si arguun barbaada si ilaaluun barbaada ayyaana sirraa barbaaduun dhufeera Museen akka jedhe fuula koo sitti agarsiisa dugda koo sitti agarsiisa irree koo sitti agarsiisa dandeessi adda koon ilaaltee jiraachuu hin dandeessu harkasa kanas har'a dhiiga Yesuusin si Waaqayyoon wal agarsiisa. Nama si bira harkasa qabeeti Yesuusin argitee baata jedhee jira. Aangoon du'aa jira. Aangoon dhukkubaa jira. Humni HIV jira. Humni kaansarii jira. Afurri du'aa jira. Afurri luusfer jira. Sirratti hojjetu jira. Rasa raba yaba kindar batagala fudem biyaba aisha to dura fera jala poleti lokon halkale da bolla warra duani ke sabuche galana rafuda dema konkona bange sabusa ida ila yakar kal musimbaru qabal ka sa indar batam kotubai bikasitra geda Kotuba isya jajera. Kotuba arara boy kaba amayu kaba nama simbaru kaba alkasa. Bayara segala gudalan. Kotuba. Sadama. Bayara. Katawa kayo siya daw. Fuula isaati kuffisi keessa soqqi. Kuffisi fuula isaati. Akka isaa kuffisi keessa. Inillee kan qabu galateeffatu gooftaa. Gooftaa Yesuus yaa rukutu. Hojii maaliif qabi?
Apa cis? Maju. Apa cis? Oi, kau ini itu nak abit, nak abit. Siapa buat kayu nani? Siapa buat nani? Ibu siapa buat kayu nani? Siapa buat kayu? Itu kapan? Fokus aja. Wah. Ingat tak? Wah. Kabam merah. Eishi. Kabam tadi. Nih. Sarif kan? Udah tenang. Akan di situ bau. Wah. Sinaja satu jalan. Anamu. Anamus. Wah. Udah cek. Wah. Abi jadi tidak. Abi dah situ lagi. Abi jadi tidak. Kenapa re? Kenapa? Wah. Luar kabe gamma. Luar kabe. Lu bakal kujadiannya. Wah. Sedih. Salale dianne. Eishi. Rabra dianne. Eishi. Akadi dianne. Eishi. Malfa kau dah turun. Malifanu mamera. Wah. Mai. Malifanu mamera. Malifanu mamera. Wah. Maite. Wah. Maite. Wah. Maite. Kabam merah mama. Kabam merah. Beri mereka tu cinta. Wah. Beri mereka. Wah. Beri mereka. Wah. Kumadi dalam. Eishi. Wah. Askar kau lari. Gerak kau lari deh. Ini kan kote dari. Nagata. Wah. Ini kan angket. Wah. Beri cekik balik. Beri cekik balik. Ini cekik balik aslan. Nailaris. Aslan. Kabam merah mah. Ini cekik balik aslan. Jero torba. Alari balik kes. Askar kau lari. Jabalias. Askar kau lari. Cekik balik. Cekik balik. Jero mati. Askar kau lari. Bu mata saya cakap. Askar kau lari. Jero mati. Nampak ke? Pada. Kalau dia pada berustaz.